ما عبيدي إيشين تونغوتشا خنا راوتة وتشي بارو سرّا راوتي بار وتشي سير راوتة كوتشا سواني سار وانت بارو جالا لتا نانسة تبتي بار سين تون ساي سينا ما سين ولا لا ديرا برا يلا ديما ديرا يلا برا عما ست ديبي بار سين تون فاي ست فقط أوان تكون قد وقتي مونا يرو يدو أنا رتلي كوتشا سواني سار راوتشو داب ديما توراني مشاي سيالا متا ديما أيوة ساني فرو أنا اللي اسم بكي سامبا دا بار خاني قوتشا كانت تلا دلا خنا نرت راوتي منا خنا خيسا نسينا دبوما منا نقيسا أنا اللي يا ستي وسنتين بكبراتي سيامون دندياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت طافي خبجمتو تخيلنا جرجتو ججباتني سنجا الحمد لله نجرا كتجرني جرودا اسمان سلامتان تيجي تقولني رامبركيته بك جتنتي سنارك كبدو سنجا عرف هاي زمان قبضتي دفتي جتون كيسان هنولمو ونين قبضتي دفه أودو غمجيسا oduu gammachiisaadhaan qabadee dhufee alhamdulillah maali jechuun keessatti nama mucaan beeytanii uneesii ni beeytanii khani amma dura dhugaadhaan na gargaaru jiru khani olii ganna yala deemu jiru kha guyyaan an deeme ijoollee keessa na hedduu takka na gargaaree na hojii dhibdha akka hundatti egaa aarsaan hojii kafalaa jiraan isiniin jaha mucaan inni ammaan tana hani yala deemtee raajuu dhiisee jettee isinillee argitanii jirtan na fakkaatti mucaan sanii fi inni walitti saayibaa jechuudha hedduu takka anaa gartee mihiraaraa isaa dhiiga qabu ibsaa akkana godhu jiran jii anaa bochuu afichoo mucaan inni isaan waliin jiran khami jechuudhaan kee isin jaalattoo khami jechuudhaan mucaan saayiba uneesii ta'e jechuudha sababa kanatti mucaarra mana kiyyee yaammaddeetiin jira mucaan san hedduu takka na gargaaru jira uneesii hedduu na gargaaru jira na bira dhaabbachuu jira guyyaa waan barbaade alarraa naafidaa ijoollee keessas naaf tahaa hedduu takka na bira dhaabbachuu jira ammallee tanaan siin gargaaraa karaa kanaan si gargaaree michiyyoo san qabnee bifa kanaan galtee miti raajiunis hedduu waan jaalatuuf jecha waan irraa namne jecha isallee harkachuu ni dandeenya ibsaallee baasuu ni dandeenya akkasitti addunyaan nu harkanni deebitiidhaani yaada kana yaannee lafa alkaane amma mucaan dhufu jira isin hanga dhuma viidiyoo diyyattillee nafaana turaadha waan takka mucaan raayillee ni dhageenya mucaan sanii kani jaalallee gorumoo kani akka oromummaan nu gargaaru walumaanuu habarru taha seen Ngatar. Unesi nesa jira. Unesi gabe. Nesa te gabe. Yani ne dufani jamsi. Ye yamu. Ma de para jarjar qabda. Jarjar wayti. Ani say haja dan qaba. Sani fi asitti walumanu si yamne na fi nesi nisi. Ye madda. Fami heddu takkan rakko takka keessa jira. Rakko san keessa akka obboleetitti akka oromummaatti akka na gargaartuun fada. Aye waan ani sin gargaaruu danda'u taanaan isin gargaara rakkoon qabuun. Dhugumatti. Dhugaa. Yaani waan takka abdii hin kuttu jechuudha. Waan hin fadhen jechuudha yoon kan si dhufu taate. Kan inni nama tokko irraa milkaa'uu dandeenya kan inni irraa milkaa'an abdiin qabu. Akka ati naaf gootu akka ati na bira dhaabbattu dhugumatti naaf gala abdiin qaban. Maal irratti wanni san namarraan harkachuu hin danda'u waan inni sirraan harkachuu hin danda'u. Waan ani isin gargaaruu dandeenyaan harkadhaan isin illee. Waan kanallee ayyee addaan si baasa. Waan inni ati naaf godhuu dandeessu kun waan inni addaan si baasu. Ayyee addaan baasu. Waan inni addaan si baasu michiyyoo ati jaalatu hani jaalachaa hin jirtu ati. Jaalachaa hin jira. Jaalachuu jirtaa miti. Michiyyoon san waan laafina irratti illee hin daleeyne. Ayyee hin boo'in maduma si gargaaraan. Abbaan mana kiyyaa. Baatii caalaadha inni khayimchiyyoon isin simalee nama biraa jaalachuutti hin jirtu isin jaalallee simalee hin qabdu. Ni qabdi ture. Eenyu namni san ni beektaa maqaa. Maqaa isaa hin beekaa Raajuu Jaamaa isa na wajji wal jaalachaa turte yeroo duraatiif. Wal qunnamtanii walitti dhuftanii jirtanii isaa. Walitti dhufnee jirra isallee akka isaanillee hin beekuuni isaaf ijoollee biraa karatti illee nabbaanii miidhaa hedduu narratti gaggeessuuf yaalii gochaa turanii gochi isaanillee hin milkoofneef ture. Eeywa michi inni sanii nama wanni harkaa qabu ibsa harkaa qaban inni isaa fi firoo fi haniidhaa quba qaba bikka isaan jiru. Ibsa harkaa qaban isaan. Eenyu ibsaan inni jedhamu? Ibsaan kun abbaa mana kiyyaatti baatii bira dabree jira isaanii harkaa qaba. Harkachuu hin dandeenye akka cufa yaalii godhee hin dandeenye duraanii jechuudha jaartii mana isaanii hin beeka mana raajuudhaan hin beeka mana raajuu dhaqeetiin jaartiin illee walitti dubbii godhaa turre jaartiin illee mana jijjiirrattee jirti. Beekee kan hin dheenne jechuudha. Arraan tana ammanii dhugumatti yoo deebine makiinaatti na dhowge karaa kana zoon iraariin deemu dhugaadha uneesiin na argee
kottu galii ati naatitu jee ammaan tana isaan mana na deebise ana kanatti firaa deema jechuudha tanarraa micijoo san akka gartee miti naa fiduu ni dandeessa. Yaani ani si fiduu ni danda'a yaani isi tana si gargaarullee ni danda'a naman jaaladhu fuudhee rakkoo fi toltu osoo addan baafanne itti galchuu waan hin barbaanneef keessa naaf ibsitee isa sana fiduu ni danda'an. Tayyib awwanni biraa waan hin godhuun qaban isii fidiina fiddee akka naabisii wal harkinee ibsaa bikka jiru baaftu bichaadhaan. Raajuullee bikka isaan jiranii firoollee innaa akka na agarsiisan isaanillee waa hedduu amina miidhaa jiraniif jecha siin gargaaraa eega jettetti baturooma isaan akkana namarraa dalagu jira ana malees nama caalaa akkana godhu jiran ni beeku noola akkana godhaa jiran. Amma si adda bee kun olaa kunilleen na argita kanaas guyyaa hidhaara guyyaa lama viidiyoo ol baasanii natti illee waasaappiin illee natti erganii jiranii kun ammoo waasaappii jalan kana arganii jechuudha isaa qoonqoo kadhatullee jechuudha isaa akka bishaan kadhatullee akkasitti natti agarsiisu jiranii kanarraa ani waan nyaadhee dhugutti hin jiru ol deebee ijoollee tanaaf illee qoonqoo godhutti hin jiru hedduu takka rakkoo keessaan jira obbolummaa fi obboleettii dhalaa haa qabaattu taate obbolummaadhaaf na gargaaru dandeessa ani dhalaadhaa ani waan biraa miidhaa biraa akkan hin goone ani abbaan mana kiyyaa akkanaaf bo'uun barbaada. Kanarratti ati amma fakkeenya micijoo san si fayyamtee naani dhufti mana kiyya kana immoo bikka feetetti illee aadiidha kadushaa ayyee. Yaani gocha kana abbaa mana keetii irratti dhugumaan isiidhaatu hojjechisiiseen immoo. Si goosisa kana cufa. Yaani ani si fiduu ni danda'a. Akkamitti goosiftee jechuun yoo kayyattu taatee jechuun fakkeenyaaf adda siif hin bahin ibsaan mana kanaa jechuudha firoomsaan firoon ni beekta firoon ibsaadhaan saahiba ture. Mana kanaa waliin nyaannee dhuguu ture. Firoon jechuudha maallaqaa fi saahibummaan haftee waliin nyaachuu qoriin hafteeti maallaqaaf jecha jechuudha ibsaa itti geessee mana kana keessa maallaqa kiyyaa fi daaba kiyya waa hundee isaan raajuun as keessa waliin guuran jechuudha. Ani mana gisee sanii hin jiruun ture Musteefaan jira guuran jechuudha ibsaallee gisee sanii tuman jechuudha. Ani akkamitti gartee miti akkamitti haalataa kana narra raawwatan mana kiyyarra raawwatan jee ibsaa maallaqa irraa fuudhanii tilifoonas irraa fuudhan. Jecha saniif jecha hanaannadee lafaa ka'ee firoo qabnaan akkamitti firoo akkana gootiidhaan haniin jechuudha bifa kana ibsaarratti dhiigaan waa hidhaadhaan qoonqoodhaan waa hundaan qixaataa fi tumiinsa isiidhaa tumu jira jechuudha ilma dhiiraati akka dhiiraatti illee yoo haadoodu taate dhalaan irraan tana namni gisee hidhe akkamitti diinan taaneesse oromoodha bifa kana ilmi namaa walirra raawwata. Tamam lakkoofaa irratti narra bilbilteetini ijaarsa kee barbaannaan maallaqa riyaala hangana irraanii buustaa'ee maallaqa doolaara 2,000 irraa baasuu ni dandeessaa laata nama dalee jechuudha amma ati ni qabda. Yaani sana osoo hin ta'in dhugumaan inni hanga kanatti hanjamtamii yoo san jechuudha. Dhugumaan abbaa mana keetii isiin kana gocha kana irratti hojjettu ta'e isiillee yaameen ni baasisaanii garuu yaamee asitti rakkoon biraa isii irrattis geessee ati qaama seeraa yaamtee isii irratti gocha kana yoo gocha badaa raawwatte akka waan ani isii fidee gocha kanatti galcheetti. Ani dhugumatti isii miidhuun fadhu akka miidhamtuu ta'uun fadha malee miituu ta'uun fadhu har'aan tana haana miidhanii rabbiin maali miidhamtuu ta'uun fadha malee miituu ta'uun barbaadu. Ammoo ati isimaa fi an akkanatti ijjataraan gartee miti bikka raajuun jiru bikka firoon jiru bikka ibsaan ittiidhaa jiru haala agarsiiftu isiin wanni hin barbaade haa dhuftu haalatti agarsiiftu malee ani isii tuquuf hin deemu. Naafiduu ni dandeessa waa fi isii wal qunnamsiisu nuti ayyi buqaa bikka barbaadette isimaan harkachuu madagginan. Yaani ati isii tana isii fi yaama fide isiin tun gocha kana raawwatte gochi sirraa raawwatti bar gochi isii raawwatte gocha suwwanna isaadha waan ta'eef amma san isii si yaame atis gocha biraa isii raawwachuu sirratti boru jaalalatan ansa taphatti bad isiin tun saa isii tana amma siin wallalee dhiira biraa yoo deemee dhiira yaraa biraa amma sitti deebi'ee bar isiin tun fooyyee sitti fakkaate awwaanta kan godhe ati immoo na agarsiisa. Ati amma tanarra wanni na gargaaruu dandeessu hin jiru jechuudha moo maali ati dhiiraaf adootti hin qabdu andalaadhaa bara. Yaani hadooddiin hin qabaani inni saayimni keessan uneessiin san waliin turre waan ta'eef gocha kanaatu hani namarratti raawwattee illee jee hani beeku yoo hani beekee sin barbaadu bar uneessi hani beekee jechuun qaata naaf idee bar. Yaani gaanaaf inni saayiba turre waan ta'eef silaa naangee tureeni anilleen keessa hubaddeetiin. Waa akkasi wal jaalatanii beekaara inni. Hin beekuun. Tayyib duba bifa kamiin uneessi hojii barbaadu jira bar. Amma ati tanarratti immoo ati kan fageessinetti boru ganama kanaan na gargaaruu hin dandeessaa. Kana gargaaruu hin dandeessu tana. Si gargaaruu hin dandeenya miidhaa akka irratti hin geessine qofaan si gaafadhanii. Miidhaa isirratti geessuu hin deeman.
miidhaa namni irratti geessuullee barbaadu harki miidhama dhalaadha. Dhalaa waa godhuunfata. Asirratti dhalaan jechuudha. Cinaacha bitaaraan uumamtee shawwadamuu dandeessi. Isillee jaalalaan ta'us waan fedhantus shawwadamuu dandeessi. Anis ammoo ijaan harka taanaan nama isii jala deemu gartee miti bikka ibsaan itti hidhaa jiru quba qabdi. Dheeyiteetii isiidhaa utawaasaa pinnarratti ergite tokkoffaa bikka ibsaan itti hidhame agarsiisu. Lammaffaa firoon agarsiisu Stefana Raajuu agarsiisudha. Jara kana agarsiisnaan miidhaa maaliin irra yaadareera. Yaani jara san anillee ni beekan ture yeroo hedduu anarratti illee gocha suukanneessaa raawwachuudhaaf deemaa turanii mucaa isa yaala mataa diimaa. Eeywa sanii firoo. Anillee isan bakka isaan. Sanbadaadha bar kan gocha akkanatti ilaadina kana irratti raawwatee mana kana keessa na seene dubbumaa mana naqiisa. Anillee. Malee alatti raajuu fi ibsaan ala wal barbaadu turan malee mana kiyya raajuun hin beeku. Tamam mana kiyyaas barsiisee isaatti dubbii tana cufaa ofiitinaa isaa dalee isuma saniin barbaadaa isaa biraa. Hidheertuun fanu an tanarratti maaliif nyaadhee lugutti hin jiru rafutti hin jiru tanarratti yoo na gargaaruu barbaadde akkana yoo kaan halliidhaan barbaaddan. Amma ati siifiduu hin danda'aaf siifiduu hin danda'u bichaa addanaa baasee. Siifiduu hin danda'anii ani siifiduu hin danda'anii akka gocha biraa qofa irratti raawwannee isii keessaan ni harkata jeetii yaada isaanillee. Amma ani baruunaaf fidda. Siifin fidaan. Wallahi siif fidaan. Tamam. Tanarratti anillee hedduu takkaan gammadee hedduu takkaan sillee galatoonfadha. Ani haniin baate as jennaan ibsaan ba'ee raajuun ba'ee firoolleen bikka jiru baree jechuudha. Isaanis illee hanga kana na godhan caalaa abdiin qabanillee godhuudhaaf illee abdiin qaba tanaaf illee abdiin muruwan. Waan isaan na godhan kana waan isaan irratti hojjetan kana waa dhibbata kan hedduu tana ani amma siif babal'isee siif keessa ibsuu hin danda'u. Hedduu takka mataallee situitee hirriiballee sun horkite waa'ee kan jechuun keessa siif himne. Tanarratti ani amma hani boru naaf ibsuu dandeenya boru akkam jettee fiduu dandeessamee akkam jettaan. Isii asitti osoo hin ta'in bakka biraatti si yaamuun hin danda'ani. Asitti waan jee mana faayidaatti waan jee ni shakkite waan ta'eef bakka biraatti si yaameeni achitti atilleen dhufuu dandeessaanii sin jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanaafillee anilleen kun walaal kaameraadhaan si dura jira. Wanni kaameraa kaadheefillee sirraaf sababni jee hangam takkaa inni kun nama na bira dhaabbatu ba'u amma hawaasa bal'aadhaan ol baase jechuudha. Nama hedduu takka na gargaaru jee abdiin qaba. Nama akkam jettaa akka oromummaadhaatti akka na gargaartuu fi akka nan gargaarreen shakkii irraa jechuudha. Kaameraa kanallee obboleessa kiyya kaayyadde tanarraa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ani isiin qabamnaan ibsaan akka ba'u abdiin qaba. Waa hundaa'uu jechuudha. Ati amma galatoomi dhibbaan dhibba galatoomi arraan tana wallahi na gammachiisuu keessatti takkallee rabbii yaada muraada keessumaan siif haa guutu. Jummee amma mucaan kun sirrifachiisu ijoolleen tun sirrifachiiftu. Ayyee mana kana keessa unnee isiidhaatti tun na gargaaru jira unnee isin na bira dhaabbachuu jira. Jaartiin raajuudhaa jechuudha ibsaan ni dhugaadha dhibbaan dhibbatti isiillee miina bira dhaabbate isii bira dhaabbate sanii arraan tana deebitee mana na yalaa jijjiirratte. Mana bikkaan beekurraa irraa gizee meeqaan dhugumeeqaan anaa haalate moo mataan na dhukkuba moo ni maali jeetiniin dhugumeeqa deemee araba gaafadde baay'anii asirraa guuratanii jiranii naajaan jechuudha. Innaa ilaa hangasitti isin na bira dhaabbachuudhis ibsa mana na yalaa jijjiirratte jechuudha. Ati galatoomi tamam arraan tana naa dhaabbatteef rabbi siif haa dhaabbatu. Amma ati baruu ganama waa khiiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota hiyyaa kun walaal asumaanii milkaa'eetiin jira. Inshallah guyyaa gabaabaa keessatti abbaan mana hiyyaa na abbaa abdiin qaba. Mucaa kanaas asumaan naafillee galatoomfadhaadha. Arra gammachuudhaan qaba. Arra isaa harkachuudhaaf jechuudha. Aarsaa guddaa kafaleetiin mucaa kanallee harkadde jechuu barbaadeeti. Aarsaa guddaa kafaleetiin dhibbaan dhibbatti namni gartee miti rakkoon karma abbaa manaa feesanii rabbiin gartee miti. Kan rakkoon karaa saniin seenuu jechuun manni kee jechuudha akka nama gartee aduun itti baatu akka roobni itti roobuun na fakkaata. Abbaa manaa jechuun utubaa manaati. Hedduu takka ilmaanni hayyoomaa haati manaa illee hiyyoomti. Hedduu takkaan hiyyummaan gartee miti fi hiraarii fi waa hundaa wajjiniin hedduu takka dhibbamee jira. Asumaan mucaa kanallee naa galatoomfadhaadhaan isiniin jaa inshaallah hani harkadde jannaan jara hundallee qabadde jechuudha. Jaalalaaf hani yoon qabe jaalalaaf raajuun hin hafu ni dhufa obboleettiidhaaf firoon hin hafu ni dhufa akkasittiin waa khiiran milkaa'eetiin jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota hiyyaa warreen du'aa naa gootan du'aa teessan qabalamtee jirti. Itti fufaadhaan jaa inshallah gammachuun ibsaa qabadde isin dhufa yeroo guyyaa gabaabaa keessatti ibsaan ni baha. Ammoo
haniinin isinii dhufaa faayidaa hanii akkam godhuu deemta jechuun keessan loolamuu isinii neegaadhaan isiniin jaa inshaallah waan gammachuuniin isinii deebi'a. Arraan tana dhalummaa kiyyaa heqqacoolatti bal'isee isinitti ibsuutaa isiniifillee fiduutaa asirraan is dhalaatee dhalaadhaa jee abdii hin kutu. Alhamdulillah sabrii qabaannaan waa hundaa'u itti dhaqqabaa dhala jettanii ifin tuffatinaadhaan isiniin jaa dhalaadha jettanii abdiin kutinaan isiniin jaa warreen dhalaadhaa jechuudha. Waan fadhee uumaan taane dhalaadhaan hundi dhalaadhaa maaliin godhuu danda'a. Wanni kun natijaa olii jettanii abdii kutuun qabdanii kun ilma dhiiraa obboleeyyan wajjin dhalannee ilma dhiiraatiin kun ola naafas ba'ee jira jechuudha. Alhamdulillah.